Konkolaataan Dasee irraa gara Finfinnee deemuu garagaluun yoo xiqqaate lubbuun imaltoota 28 darbe. Konkolaataan geejjiba uummata Dasee irraa gara Finfinneetti imalaa ture tokko daandii irraa maquun boolla keessatti kufuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 28 darbuu biiroon koominikeeshinii naannoo Amaaraa beeksiseera. Riippablikaan Dimokiraatik Koongootti lakkoofsi namooma iboolan qabamanii 782 kanneen du'an immoo 178 ga'uun gabaafame. Dimokiraatawaa Riippablikaa Koongootti lakkoofsi namooma iboolan qabamanii 782 kanneen du'an ammoo 178 ga'ee tatamsa'inni dhibichaa naannolee tajaajila fayyaa dabalatatti babal'ataa jiraachuunis gabaafamee jira. Waliigalteen Ameerikaa fi Iraan Jineefatti raawwatamuu fi jedhame guyyoota 100 booda Iraanii fi Ameerikaan jaarsummaa Islaamaa baadiin waliigalteerra gahanii jiru jedhame. Xumura torban kana Jineefatti waliigalteen Ameerikaa fi Iraan mallatteessuuf kan jiran yoo ta'u, waliigalteen kun jaarsummaa Paakistaaniin sadarkaa kana irra agahee jedhame. Ba'aa jiddu galeessatiif nagaa buusuu keessatti ga'een araarri Teeraanii fi Waashingiten DC jidduutti taasifamuuf jiru kun ba'achuu malu akka olaanaadha jedhamee jira. Waliigaltee biyyoota lameenii milkeessuu keessatti gaheen ajajaa humna waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiin Muuniir akkaan olaanaa ta'uu isaa ministeerri muummee biyyattii Sheebaas Shaariif ibsanii jiru. Gan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.